itti aansuudhaan barri addunyaa manni kiristaanaa beektotaatiin hafuura waaqayyootiin qulqulloonni macaafonni qulqullaa'oo qoratanii subaa'ee dilbataa beekanii addaamirraa amma kiristoositti kan jiru waggaa 5,500 ta'uunsaa mirkanaa'eeraa jedha. Waggaa 5,500 ta'uunsaa mirkanaa'eera. Innis addaamii hanga Nohitti waggaa 2,256, Nohi hanga Museetti waggaa 1,588, Musee irraa hanga Salamoonitti immoo barri jiru bara 593, Salamoon irraa hanga Kiristoositti waggaan jiru bara 1,063, walitti gaafa idaan 5,500 ta'aa jedha. Walitti gaafa idaan walumaa gala gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos dhaloonni isaa raajiin raajotaa kan itti raawwatame Miikiyaas 5:21 irratti, hawwiin dhalootaa kan itti mul'ate Roomii 8:19, barri dhiphinaa barri gidiraa sun darbee barri dhiifamaa kan itti bakka bu'e kan lakkaa'ame kan itti xumurame, Waaqayyo hin qoramne Waaqayyo hin sakatta'amne fooniin kan itti mul'ate Luqaas 2:7 irratti, galata ergamootaa ijoolleen Beeteleem dhaga'uu isaanii Luqaas 2:14, ergaan ayyaana dhalachuu gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos, qulqulloonni ergamootaa galataan, tiksitoonni daa'ima dhalate sana qoricha arguu isaanii, namoonni ogummaa qaban yookiin sabaa sagaloonni meeshaas kan ta'e galatas kan ta'e kennaa qabatanii dhiyaachuu isaanii, loltoonni Heroodis kara ergamanitti deemuu dhiisanii kara hin ergamneen deebi'uu isaanii kana beekuun barbaachisaadha. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos raajiin dubbate lakkaa'amee bu'uuruma subaa'ee kanaatiin barri rakkinaa barri gidiraa barri sun darbee barri dukkanaa darbee waggaan 5,500 yeroo raawwatamutti Waaqayyo biratti waggaan 1,000 guyyaa tokko, waggaa guyyaan tokko waggaa 1,000, walitti guyyaan 5 fi walakkaa waggaa 5,500 ta'uu isaa galanni Waaqayyoof samii irratti ilma namaaf dachee irratti haa ta'u jechuudhaan ilmi namaaf ergamoonni daa'imman wal qabatee kan isaatti faarfatan Iyyasuus Kiristoos xumurri barichaa waadaan sun raajiin dubbatame sun kan lakkaa'ame subaa'een sun qaqqabee qulqulleetti dubaroo Maaramirraa kan dhalate mucummaa Waaqayyoo dhabne sana kan nuuf deebise kan nurraa fudhatame yookiin immoo muluqe sana gara dhaala isaatti kan nu galche badiin keenya yakki keenya hundumaa kan nuuf dhiifame arjummaa isaatiin dhiifama isaatiin ijoollee isaa taanee Yesuus Kiristoos dhaloota isaatiin akka kabajamu jaalala isaatiin nu yaadatee badii keenya sababa badii keenyaatti mucummaa Waaqayyoo dhabnee kan turre hundi keenya gara uumaa keenyaatti deebi'uu keenya dhaloota kanaatiin dhalachuu Kiristoosiitiin arganneerra fudhanneerraa jechaadha. Dhaloota Kiristoosii fi dhaloota ilmaan namaa bifa amma nuti madaalluun otoo hin ta'in bifa baay'ee iccitii ta'eeti namoonni baay'een hiikuu fi dubbachuu dadhabaniitiin kan raawwatedha. Dhaloonni Kiristoos lama jiraachuu isaa immoo manni kiristaanaa nu barsiiste abbooliin keenya. ቅድመ ዓለም ያለ እናት ከአባት ድህረ ዓለም ያለ አባት ከእናት ጀረ jechuun baay'ee nama dinqa. Namni fooniin biyya lafaa irratti dhalatu qaama lamarraatii dirqama dhalachuu qaba. Abbaa fi haadha kan jennu
abbaa malee ilmi dhalachuu hin danda'u. Haadha malee ilmi dhalachuu hin danda'u. Isaan kun lachuu የሁለቱ ሰዎች ድምር ውጤት jedha. Namoota lammanii bu'aa namooti lammanii gidduutti daa'ima uumamu gaafa ta'u dhalachuun Kiristoos yeroo lama himama. Kiristoos yeroo lama dhalate jennee dubbanna. Jalqaba abbaarraatii haadha malee. Maal jechaa? Kiristoos abbaa irraatii haadha malee jalqaba dhalate. Addunyaan dura. Addunyaan booda immoo badii Addaamiin booda immoo abbaa malee ilmarraa haadha irraati. Kiristoos akka dhalate egaa iccitiin tawaahidoo bal'inaatiin nu barsiisa jecha. Asirratti wantoota laaluuf beekuu qabnu immoo waa baay'een jiru. Kiristoos dhalate foon namaa uffate gaafa ta'u Kiristoos aangoo isaarraa buufamee hirrifamee waaqummaan isaa hafee nama ta'e otoo hin jedhin የክርስቶስን መወለድ ስናስብ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ነመ ጎንካ ዋቀ ጎንካ ጎንካ ነሙ መሲ ጎንገስሞ ዋቀደስ ጎንካ ነም ጎንካ ዋቅ አከ ነሞ tokko tokkotti waaqa nama ta'e gaafa jedhamu kabaja waaqummaa isaarraati hir'ifame otoo hin ta'in foon ilma namaa uffate gaafa ta'u waaqatu foon ta'e malee namatu foon ta'e malee waaqayyo waaquma ta'uusaa. Iccitii kana immoo qulqullichi Daawit faaruu 78 lakkoofsa 3 irratti gaafa laallu እግዚአብሔርስ ንጉሡ ውእቱ እምቅድመ ዓለም አንተ አስናይካ ለባሕሊከ waaqayyoon jalqaba mootii ture fayyisaa ture biyya lafaa keessaa immoo qoricha taasise galaanichas immoo humna isaatiin cimse jedhuudha. Faaruu 78 kin lakkoofsa 3 irratti qulqullichi Daawit iccitiin waaqayyo itti ilma namaa fayyisuuf gara biyya lafaa dhufe iccitii dinqii ta'uusaa baruu fi hubachuun hunda keenya nu barbaachisa jechaadha. Garaagarummaan dhaloota Kiristoosii fi akka ilmaan namootaa otoo hin ta'in garaagarummaan dhaloota Kiristoos addadha. Waaqa nama ta'e nama waaqa ta'e bifa kanaatiin beekama. ሰው የሆነ አምላክ አምላክ የሆነ ሰው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ጀቴቱ ተዋሂዶን nu barsiiste waa'ee dhaloota Kiristoos jechaadha. Kanaaf egaa dhaloonni Kiristoos baay'ee dinqii kan ta'ee fi akkamitti godhee waaqayyo ilma namaa isa nyaataan kufe sana deebisee akkaataa inni ittiin dhaabee fi deebisee akkaataa akkamitti akka inni fayyise kan nu barsiisuuf kan nu hubachiisu ta'u jechuudha. Waggaa 5,500 booda waaqayyoon waadaa galee sana eegee guyyaa isaa irraa daqiiqaa tokko otoo hin dabarsin guyyaa isaa irraa guyyaa tokko otoo duubatti hambisiin guyyaa isaa eeggate abbooleen keenya Daani'eel faa Heenook faa subaa'ee lakkaa'aniitiin subaa'ee sana eeggate ilma namaa isa bade kan isaa taasisuudhaa fi ilmi namaa qulqullichi abbaan keenya Isaayyaas akkuma dubbate keessuma raajii Isaayyaas boqonnaa 9 irratti maal jedha? Uummanni dukkana keessa ture ifa guddaatu ba'eefi gaaddidduu du'aa keessa deddeebi'aa warra turanii fi ifa guddaatu jireenya guddaatu isaaniitiif ba'e jedhee Isaayyaas ilmaan namoota dukkana keessa gidiraa keessa boo'icha keessa dukkana keessa jiraachuu isaanii ifatti kaa'ee Kiristoos egaa uummata dukkana keessa deddeebi'aa ture uummata Kiristoosin adda citee golgi gurraachi ilmaan namaatii fi ergamoota ilmaan namaa fi waaqayyo ilmaan namaa fi waaqayyo gidduutti golgamee ture sun golgi gurraachaa sun itti citee itti badee Kiristoos kan inni ittiin ilmaan namaatiin walitti araarame ergamoonnii fi ilmaan namaa tiksitoonnii fi ergamoonni raajonni hedduun Kiristoos arguu barbaadan qaamaan otoo hin argin
raajii dubbatan malee raajii kana argamee mul'atee hojiitti kamee otoo hin laaliin addunyaa kana gadhiisanii deeman carraa kana geenya Kiristoos nurraa dhalate hin dhalata jedhan malee gaafa dhalatu hin agarre. Hin mul'ata jedhame malee Kiristoos qaamaan gaafa inni mul'atu hin agarre. Nuti carroomne Kiristoos dhalachuusaa, Kiristoos cuuphamuusaa, Kiristoos fannifamuusaa, Kiristoos du'ee immoo du'a moo'ee ka'uusaa kan itti baranidha jechaadha. Kan itti baranne jechaadha. Kanaatiif egaa waa'een dhaloota Kiristoos nuuf iddoo addaa kan qabuu fi manni kiristaanaa keenya yeroo ishee eeggattee akkaataa ishee eeggattee kan itti barsiistu, kan itti gorsitu ta'uusaa hundumti keenya beeknee waa'ee dhaloota Kiristoos nuuf jedhee dhalachuusaa, bilisa nu baasuusaa, golga gurraacha sana tarsaasee fayyina boqonnaa bara baraa nuu kennuusaa asirraati hubachuun hin danda'ama jechaadha. Dhamaatiiwwan Waaqayyoo amantaadhaan cimuun Kiristoosiin nuuf dhalate sana simannee amannee abdannee abdiidhaan isa duukaa jiraachuun barbaachisaadha. Kan nu barsiise kan nu gorse Waaqa abboolii keenyaaf.